Waadaan keessan nagaa fi badhaadhina ture, gochaan keessan garuu dhiiga, baqattummaa fi beela ta'e. Jechoota milee mootummaa reeban kanneen dabalate har'a Adoolessa 7 waltajjiin mana marii Itoophiyaa gara areenaa mormii hamaan itti dho'eetti jijjiirameera. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed gabaasa waggaa dhiyeessuuf gara waltajjichaa yoo dhufan faaruu paartii isaanii hukutuun miseensi mana marii mormituu Dr. Dassaaleny Caanee qeeqa seenaa duratti ragaa ta'u dhiyeessaniiru. Waggoota 5 darbaniif uummanni kaffaltii akkamii kaffale? Deebiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmed maaliif xiinxaltoota mormisiise? Haala guutuu fi xiinxala dhuunfaa keenyaa qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hanga dhumaatti nu waliin tura. Dr. Dassaaleny Caanee yaada faaruu dhiyaachaa ture hukutuun gaafilee uummata keessaa dho'an kallattiin gara ministeera muummee Abiyyi Ahmeditti darbatan. Qeeqa isaanii keessatti dhimmoota armaan gadi fageenyaan kaasaniiru. Gatii uummanni kaffalee fi waadaa faallaa ta'e. Isin yeroo aangoo teessan nagaa, dimokiraasii fi badhaadhina fiduuf waadaa seentanii turtan. Garuu gochaan nuti lafarratti argine waadaa keessan sana faallaadha. Waggaa 5 darbaniif uummanni gatii meeqatamaa fi hammam hin jedhamne kaffaleera. Uummanni kaffalaa kan jiru gatii dhiigaa, lubbuu fi baqattummaati. Biyyi kun waraana keessaa waraana biraatti maaliif ceeti? Kufiinsa diinagdee fi gatii jireenyaa. Biyyattiin guutumatti hanqina baajataa birrii biiliyoona 379 keessa jirti. Food infleeshiniin dhibbentaa 15 ol guddatee uummata kiyyeesseera. Har'a Itoophiyaa keessatti lammiileen miiliyoona 27 ta'an gargaarsa nyaataa harka namaa irratti hirkataa jiru. Kufiinsa sirna barnootaa. Baajata birrii biiliyoona 26 ramadamus barattoota qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa dhibbentaan 90 ol kufaniiru. Barattoonni miiliyoona 7 barnootaan ala jiru. Kun kiyya qofaa miti, dhugaa biyyattii jireenyaan agarsiisuudha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed mormii fi gaafilee lakkoofsaa fi gatii uummanni kaffalee ilaalchisee dhiyaate kanaaf kallattiin gadi fageenyaan ragaa diinagdee ittisuu baatanis ejjennoo mootummaa isaanii haala kanaan calaqqisiisaniiru. Daangaa aangoo. Ministeerri muummee Abiyyi falmii aangoo ittisuuf muummeen ministeeraa kamiyyuu daangaa aangoo marsaa 2 qofa akka qabaatuuf wixinee seeraa dhiyeessuuf akka jiran dubbatan. Paartiin isaanii waltajjii marii biyyaalessaa milkeessuuf akka hojjetu ibsan. Inni biroo immoo humnoota alaa fi waraana. Ministeerri muummee Abiyyi mormii nageenyaa dhiyaate ittisuun waraanni sabummaa fi amantii irratti hundaa'e kan durii caalaa gadi xiqqaateera jedhan. Humnoonni hidhatan kan biyyattii keessatti lola uumaa jiran humnoota alaa fedha dhuunfaa qabaniin kan hoogganamanidha jechuun falman. Inni biroo immoo baajata tiriliyoona 2.34. Muummeen ministeerichaa gaafilee diinagdee ragaadhaan dhiyaatan dhiisanii yaada waliigalaa kan akka abdii, tokkummaa fi guddinaa irratti xiyyeeffachuun baajata federaalaa birrii tiriliyoona 2.34 raggaasisuun dhimma badhaadhinaa itti fufsiisuuf akka hojjetan dubbatan. Gara xiinxala keenya dhuunfaatti yeroo dhufnu falmiin hardhaa waa sadii ifa godha. Kan jalqabaa gargar bahiinsa dhugaa. Gabaasni muummeen ministeeraa dhiyeessanii fi gaafiin Dr. Dassaaleny gargar bahiinsa guddaa uummataa fi mootummaa gidduu jiru agarsiisa. Mootummaan piroojektota gurguddoo fi baajata tiriliyoonaan lakkaa'amu yoo faarsu, uummanni garuu lafa irratti dhiphina gatii jireenyaa fi nageenya dhabuu kaffalaa jira. Kan lammataa siyaasa jechootaa fi dhugaa lafa jiru. Deebiin ministeerri muummee Abiyyi dhimma daangaa aangoo irratti kennan yaada xiyyeeffannaa jal'isu ta'uu danda'a. Diinagdee yoo kufu gaafiin nageenyaa yoo dhohu seera dabalataa baasuu caalaa dhugaa jiru sirreessutu dursa jedhanii xiinxaltoonni falmu. Inni sadaffaa mormii itti fufee akkuma miidiyaan Addis jedhutti qeeqi Dr. Dassaaleny faaruu paartii badhaadhinaa keessaa muruun dhugaa dhaloota saaxileera. Waggaa 5 darbe keessatti uummanni gatii nagaa, dhiigaa fi beelaa kaffaleera jedhamee mana mariitti ka'uun isaa dhimma salphaa miti. Isinoo gama keessaniin qeeqa Dr. Dassaaleny fi deebii ministeera muummee Abiyyi Ahmed irratti maal jettan? Gatiin uummanni kaffale deebii quubsaa argateera? Chaanalii keenya hordofuu keessaniif galatooma. Yaada keessan koomentii irratti nuuf kaaya. Laayikii fi subscribe gochuun dagatina. Oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.